Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii keenyaa baganaa gara chaanaalii kanaa dhuftanii DVD lootorii bara 2025 eegaleera. Kanaafuu maal gochuu qaba isa jedhu har'a wajjin ilaalla. Qabxiilee lamaan tokko kaasna. Inni tokkoffaan bara DVD lootorii guutuuf maaltu nu barbaachisa? Kiraayiteriii maalii qaba? Waan addaa har'a barana kan bara darbeen adda barana maaltu waan haaraa dabalameera seenu. Ilaalla. Inni lammaffaan immoo of eeggannoo maal gochuu qabna? Akka yeroo guunnu of eeggannoo maal gochuu qabna? Fakkeenyaaf warri amma mana kompiitaraa warri deemtan fakkeenyaaf ani recommend isin godhu of eeggannoo isiniif hin godhanii qarshii isaaniif kaffaltan qofa laalu isa kaffaltanii biraa deemtu isaan qarshii isaanii qofa rakkaawwatu. Kanaafuu maal gochuu qabdu? Persentiin 50 sababa nuti seeraan hin guunnee fi disqualify kan ta'u. Kanaafuu akkamitti of eeggannootiin tasgabboofnee akkamitti akka guunnu fi ishuun disqualify nama godhu isaan kamii isa jedhu walii ilaalla jechuudha. Barana kan nu barbaachisu hin jiru. Paaspoortiin waggaa darbee hin jiru, baranas hin jiru. Paaspoortii malee akkasitti guutuu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaanii barumsadha. Barumsi keenya 12 akka keenyatti 12 yookiin immoo levelii 10+2-3 qabattanii work experience waggaa 2 ta'uu qaba jechuudha. Inni waggaa 2 experience qabu apply gochuu ni danda'a jechuudha. Amma gaaffiin inni lammaffaan yeroo guunnuuf eeggannoo maal gochuu qabna? Inni tokkoffaan namni tokko yeroo tokko qofaadha apply gochuu kan danda'u. Dogoggortanii yeroo tokko guuttanii lammaffaa guutuun hin danda'amu. Akka siistama keessa galtaniitu lammaffaa yoo guuttan absolutely disqualify sin godha. Akka lootorii yeroo lama akka apply gootanitti yaada. Kanaafuu of eeggattanii yeroo tokko guutuu qabdu jechuudha. Suura ji'a 6 dura ta'uun qabu. Fakkeenyaaf amma har'a yoon guuta ta'e gara duubaatti ji'a 6 dura footoon ka'een ta'u jechuudha. Ji'a 6 as ta'uu qaba. Suura irratti actually pointii baay'eetu jira. Isaa wajjin amma ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaan suura irratti kalarii kalar ta'uu qaba yookiin black and white ta'uu qabu. Inni lammaffaan focus kan ta'e ta'uu qaba. Focus namichi sirriitti argamuu qaba. Di focus yookiin blur ta'uu qabu. Focus kan ta'e sirriitti mul'atu ta'uu qaba. Saayiziin isaa saayizii paaspoort saayizii ta'uu qaba. Background isaa immoo adii ta'uu qaba. Uffanni isin uffattan immoo militarii ta'uu qabu. Rifeensa keessan sababa malee cover gochuu hin danda'amu. Karaa amantii yoo ta'e malee fakkeenyaaf namni musliima ta'e tokko dhoksuu hin danda'a jechuudha. Headphone garaagaraa uffannee gurra keenyatti headphone garaagaraa uffannee ka'uu hin dandeenyu. Manastirii godhachuu hin dandeenyu. Manastirii namni tokko godhatee ka'uu qabu jechuudha. Editingii amma fakkeenyaaf bugurii namna keessatti hin balleessan effektota garaagaraa ijarra kan ija nu bareechuuf nyaannu sirreessu waan akkasii fayyadamu. Editingiin simple cut gochuudha malee detailii gallee waan biraa tuttuquun isaan amma naturally waan ta'eef ija barbaadaniif isadha kan ta'uu qabu jechuudha. Faayilii foormaatiin keenya JPEG ta'uu qaba. Foormaatiin biraan ta'u jechuudha. Saayiziin footoo keenyaa immoo 240 KB ta'uu qaba jechuudha. Isaa ol yookiin isaa gadi yookiin immoo amma 240tti ni eeyyamama jechuudha. Heightii fi widthii isaa wal qixxee ta'uu qaba. Resolution isaa 300 pixel per inch ta'uu qaba jechuudha. Footoo keessaa yeroo baanu maqaa keessan ittiin dogoggoriin seeraan guutuu qabdu. Haala ittiin guutamu akkaataa itti guutamu immoo practically anis ittiin guutuu isinittiin agarsiisa.